Intaraansii 700 keessaa 70 fidde abbaan kee mucaa koomaa miti nama mudataa amma rafiitii takka boqoddu gaafa siin jedhu iddoo irra fottu kaamsitee na ajjeesuuf miti. Poolisii wayii jaallattee itti machuu yeroo sodaattu waa'ee mirga jaalalaa isin biratti akkamitti ilaalama? Chiikiin cherchii keessaa faarfattu innaa feesbuukii banattu. Anaaf kakuun koo dhiyootti walitti baana. Utuu makiinaa oofaa jirtu Biraanuu Naggaa fuuldura keetti utuu inni daandii qaxxaamuruu gaafa argitu akkan saba koof gammachuu fiduuf kan na filatte ani eenyudha?